Ogummaan Bocame Akkamitti amma kan laalaa jirru amma sitti kan Siida Abbisheee Garbaadha kanaati hojjetaatiin jirtu. Ogummaan Bocaa dur aadaa Oromoo irraa kaasnee gaafa dhufnu Oromoon durri yeroo isaatiin lafa qotan irraan kaasee barcuma hojjetu wantoota akkasii irraa wantoota xixiqqoo irraallee ka'anii boca garaagaraa akkuma dandeetti isaaniitti hojjetaa turaniiru. Ammoo aadaan kun maal fakkaata? Iddoo baay'eetti mul'atu wanta ta'eef. Dhugaadha. Ogummaa Bocaa yeroo jennu dameewwan jalqaba aartii yeroo jennu irraa yookaan eebbaa sanatti fakkaata. Aartii yeroo jennu aartiiwwan dameewwan hedduu qabu. Inni kun immoo aartii ilaalcha yookiin visual art kan jennu jira. Isa jalatti kan hammatamudha. Ogummaan Bocaa kun. Inni bara durii yookiin immoo duudhaan uummata Oromoo durii abaabileen keenyas akaakileen keenyas hojjetanii asiin ga'an yookiin immoo inni hawaasa keessatti bal'inaan hojjetamu inni suni ogummaa harkaati yookiin immoo handicraft isa jennu jechuudha. Inni kunis kaapchariidha. Haga ta'e garaagarummaa qaba. Ogummaa harkaa inni nuyi jennu kunii fi Bocaa inni nuyi jennu kun. Inni durmaatiin naannoo keessatti hojjetuu fi inni kun garaagarummaa qaba jechuudha ija aartiitiin. Inni sun ogummaa harkaati yookiin handicrafts jenna. Inni kun immoo Bocaa saayinsii mataasaa qaba, pirinsipilii mataasaa qaba. Isa sanadha. Yoo ogummaan harkaa sunis saayinsii yoo deeggarame ogummaa Bocaa ta'uu ni danda'a. Isa kana gama gaaffeetti na gaafatteetti immoo maal fakkaata isa jedhutti immoo yoo dhufne dhugaa jiruuf qabatamaa jiru yoo laalle ogummaan Bocaa akkuma biyyaatti akka waliigalaatti yoo fudhannu hagas mara baay'ee amaleeffatamaa miti yookiin immoo baramaa miti. Keessumaa immoo jennee immoo gara saba keenyaatti yeroo dhufnu immoo hagas mara hojjetamaa miti. Jirus jechuu dandeenya. Sababoota garaagaraan ta'uu danda'a. Hammareef xiqqoo kan isaan hojjetamaa jirani tootaaliin jiru osoo jennee garuu baay'eessa. Hagas mara wanti hojjetamu. Yeroo baay'ee mul'atu ogummaa akkasa keessattuu immoo siidaawwan gurguddaa akkasii alarraa fa'aa yeroo galanidha. Alatti fa'aa hojjetamanii yeroo gara biyya keessa galanii malee asumatti ijoolleedhuma biyyaadhaan hojjetamee yeroo inni akkasitti mul'atu yeroo baay'ee wanta hin argamneefidha. Ati garuu akkamitti gabbifatte? Ani kan hin gabbifadhe ogummaa isaa dur daa'imummaa jalqabee wantoota akka kanaa ogummaawwan garaagaraa. Hojii harkaa kaatee jechuudha. Ishee waan arganii yeroo daa'imummaa dhoqqeerraa wanta garaagaraa hojjetanirra. Sana qofa miti daabboollee yeroo nyaannu daabboorraa wantoota garaagaraa bocuu nan jaalladhan ture ijoollummaa kootti jechuudha. Fakkiiwwan odaa kaartaa Oromiyaa wantoota akkasii sanallee nan hojjedhan ture. Fedhiif jaalala ogummaa ijoollummaa mukoorraa jalqabee nan qaba. Garuu kan akkamitti akka hin gabbifachuu danda'e kutaa 12 xumureen art schoolii galeen. Art schoolii nan galee fedhii kanaa nan qaba. Sanumaan baradheetan amma hojjechuutti geechuu nan danda'a. Sanumaan adeemsuma sana keessa deemtee jechuudha. Lammata immoo barsiisaa yuunivarsiitiis jechuudha gaheen jira. Achirrattis illee waa'eedhuma aartiidha kanaati barsiistu kan jedhutu jira sunoo. Kanuma barsiisna garuu achirratti yeroo barsiisnu Yuunivarsiitii kamitti? Kolleejjii irratti. Kolleejjii irratti. Kolleejjii barnoota barsiisota sallaarra jira. Dipaartimentiin kanaa jira. Dipaartimentiin aartii jedhameen jira garuu akkaataan kenniinsa achitti yookiin immoo hojimaatiin isaa hagas mara piraaktikaalii miti. Yuunivarsiitii irras jira. Yuunivarsiitiiwwan Wallagga Yuunivarsiitii, Jimmaa Yuunivarsiitii, Dambidolloo Yuunivarsiitii yaalaniiru jechuun dandeenya. Hagas mara piraaktikaalii miti. Ogummaan kun immoo piraaktikaalidha. Tiyoorootikaalii wanta kennamu miti. Yeroo baay'ee kolleejjii irrattis kana chaalenjiiwwan kan isaan ta'an. Inni sun kaalkulamii faana wal qabata. Inni kan kolleejjii. Inni yuunivarsiitii garuu hanqina baajetaas ta'uu danda'a. Baajeta yeroo jedhu hubannoo dhabuu gaggeessitoota yookiin pirezidaantoota yookiin dipaartimentii sanaa ta'uu danda'a. Rakkoowwan jiru. Iddoo kennu fi dhabu akka yeroo tokko tokkos yaada namaa keessattis dhabuu dhiisuu isaarraan kan ga'e meebii ta'uu mala. Isa kana jedheen furadha. Tokko sana lammaffaa immoo gara Oromiyaatti yeroo dhufnu hagas mara namootni kan keenya ogummaa kanaan baratanii jiran hin jiran. Inni sun isaan rakkina guddaa qaba. Isa yuunivarsiitii Finfinnee kennan faana relatively yeroo wal bira qabnu hanqinoota garaagaraa qabaatu. Inni sun dhiibbaadha. Inni kun immoo dhiibbaa durumaan jalqabee gama kanaatiin hubannoonis hin jiru hagas mara. Namoota keenya bira yookiin immoo dhaloota lafaa dhufanti amma yeroo waa'ee kanaa haasofnu mataasaa yookiin immoo anuma mataa koo lafa garaagaraatti na gaafatu. Arkitektiidhaa siiviliidhaa wanta akkasii jedhu iskaapchariin dipaartimentii mataasaa of danda'e inni sun hubannoomti uummata bira jirus gadi aanaadha. Uummanni keenya kana hin beeku. Lammaffaa immoo uummatumti keenyas immoo hagas mara ilaalchi inni kanaaf qabus gadi aanaadha. Daa'imman akkasaan ogummaa isaanii gabbifatan akkasaan ogummaa qaban sana baasanii agarsiisan badaa hin kakaasan. Inni sunis dhiibbaadha jedhee ilaala.
almost gara magaalota gurguddaa Finfinnee kanarratti inni baay'inaan irra hojjetamus aksesiin barnoota kanaas kan inni jiru sana faana wal qabata babal'achuu dhabuun Oromiyaa keessaa yookiin immoo namoonni ogummaa kanallee jiran Oromiyaa keessaan dhibamuun isaanii isa kana faana wal qabatee yaadaan. Mee gara Siida kanaatti haa dhufnuuti. Siida kana egaa jalqabdee hagamii ammoo sadarkaa akkamiirra kan hin jiru amma yeroo argutti akka kootti ija koodhaan yeroo ilaalu baay'ee deemeera gara xumuraa waan qaqqabinatti fakkaata. Ati garuu gaa finishingiin isaa hafu gaasiidha kan beeku. Garuu mee akkamidha Siida kana egaa jalqabdee hagam ta'eera? Siida kana kan hin jalqabe baranuma 2012 garuu normally isa kana kilee isa kan hin jalqabe ji'a 2 torbee lama or sadi kanan caalu duraan adeemsa mataa isaa qaba iskeleetan jira fakkeenyaaf amma ijaarama qaama keenya ofirranne lafeen jira lafee irratti yaane masiliin jira masirii irra gogaan jira isteepii mataa isaa qaba huccuun alaa mul'ata amti inni kun illee akkasuma jalqaba iskeleeta akkuma kanaatti iskeleetaniin isaa jalqaba hojjetamee ture erga iskeleetaniin isaa hojjetameetiin booda kileen yookiin immoo inni kun foon jechuu dandeenya yookiin immoo huccuu jechuu dandeenya isa karaa bakkee mul'atu kana hojjechuuf ji'a 2 torbee 2 or torbee 3 kanan caalu ergan jalqabee jechuudha amma immoo sadarkaan irra jiru almost gara dhumaatti dhiyaataniiru naannoo persentii 95 inni kileeyin jechuu kooti steepiiwwan itti yaanan kan biroo jiru kileeyin garuu naannoo persentii 95 irra gaheera wantootni hafan muraasni hin jiru diiteelii fragmentoota hidda wantoota akkasii jijjira paatarniiwwan yookiin immoo meeshaawwan fardii waan jedhus jira isaan sana daddabaluutu hafaa jechuudha malee kileensa gara dhumaatti dhiyaateera. Mee fakkeessanii hojjetu irratti amma Siida Abbisheee Garba kan argaatiin jirru kunillee farda isaaniidha. Fakkeessanii hojjetuun hin cimu? Fakkeessanii hojjechuun isuma sana kaawwadha jedhanii yeroo yaadan hin cimu baay'ee keessattuu immoo haala kanaatiin fiduudhaaf chaalenjii hin qabu? Chaalenjii hin qabaata. Yerootti nama dhufuu sammuu ofii keessatti yaadanii sammuu keessa jirus yerootti baasanii agarsiisuuf nama rakkisu hin jiraata. Fakkeenyaaf eenyuyyuu fakkeenyuma osoo hin fudhadhee Abbishee yeroo jennu Abbisheen hunda keenya keessa jira. Abbishee akkaataa natti itti hubattu akkaataa inni itti hubadhu akkaataa inni tokko itti hubatu garaagarummaa qaba. Isa sana baasanii agarsiisuu irratti xiqqoo ishee ulfaachuu hin danda'a. Garuu hamma fedheessu yoo ta'u numa dhuma irratti deemee jechuudha. Dhufuun sammaa naaf kun ammayyuu koo keesserta already wanti hafee hin jiru akkuma jiruun wantoota jiru hunda fayyadamteerta baay'ee namatti tola. Gaa kun egaa seenaa keessatti illee gaa waan baay'ee iddoo guddaa qabudha. Atumtuyyuu gaa Siidaa isaa anatu hojjete gaafa jedhamuyyuu galmee seenaa keessattiyyuu siif gaa kun wanta guddaa fi iddoo guddaa qabaatudha. Waa'ee Abbishee Garbaa gaadhaan gaa Siidaa isaas hojjetaadha kanaatti jirtu mee waa'ee isaa muraasa nuun jedhe mee fedhii isaati kana hojjetuun isaa akkamii sitti bule? Keessattuu Siidaa kana jechuudha. Tole. Siida Abbisheen dhuguma Abbishee qofa miti kan namoota biroos jiru arti iskuulee kan galeen mul'atina ni qabu keessaa tokko isa kana. Kan biroos jiru kan namni biraa hojjetanis jira kan hin hojjetamnes jira akka piroojeektii dhuunfaa kootti godhadhee kun anaaf seenaadha. Fardi isaanii kunillee maqaa qaba. Abbaa makoodhu. Fardi isaanii. Kanaafi isa sana hojjechuu duruma yeroon arti iskuulii galee dipaartimentiiwwan 5tu jiru arti iskuulii keessa. Tokko skaapchariidha. Skaapcharii gaafa jooyin godha jedhee yaadu eenyuun hojjechuun qaba isa jedhu keessa piroojeektiiwwan yookiin immoo wantoota nan sammuu keessatti qabadhe keessaa tokko Abbishee Garbaa ture jechuudha. Kana hojjechuu kootiif immoo yookiin immoo carraa kana argachuu qofa anaaf gammachuu guddaadha. Fedhii kooti jalqabumaa jalqabee waa'ee Abbishee dhagahaan guddadhe odeeffannoo maatiirraas odeeffannoo naannoorraas waa'ee Abbishee nan qaba. Isa sana immoo yoo man baasee agarsiisa akkamiin an baasee agarsiisa isa jedhu hawwii koo ture. Kaka'umsa mataa kootiis kan amma wantoota garaagaraa waan yaadam malee jalqaba sanatu dhaqee haasofsiise. Abbishee Garbaa hojjechiisuu qabdu akkaataa kanaan hojjetamuu qaba jedhee yaada isaas immoo kan yeroo sana warra aadaa turizimii gaggeessanii natu dhaqee haasofsiisee gama kanaan itti seenne adeemsi hojii isaas achumarraa jalqabaa jechuudha. Malee fedhii koo jalqabaa ture. Baay'ee namatti tola wantoota gaa farda irratti ta'uu malan hundi isaanii gaa jiru. Wanti hundi isaa baay'ee bareeda dhugaa dubbatuudhaaf gaa wanta ijaan yeroo sadarkaa amma jiru kanarratti illee ergaa baay'ee qaba. Baay'ee tola akkasuma naammatoo finishingiin isaallee hin dhumanne booda yeroo dhume gaa mee keessattuu amma yeroo fardi kun as garagalu achi garagalu isa kun hundi isaa gama akka cimu gaa kun gaasumaa fi adiisu yeroo kana hojjettu chaalenjiin isaa jalqabdee faa yeroo sirkaa badu hin jiru.
Baay'ee jira. Egaa xumurtee booddee yeroon itti diigdee fa'aa akka haaraatti jalqabdu hin jiru. Sirriitti jira. Inni immoo adeemsa hojii aartii keessatti paintingis ta'e sculpturis kun yoomuu nama mudata. Eenyuun ogeessa kamiyyuu jechuudha. Aartiin afaan Ingiliffaan mood kan jedhan tokko jira miti. Moodii gaafata. Moodiin ani har'a keessa jiruuf bor keessa jiru tokko miti. Wanti har'a yaadduuf bor yaaddu tokko miti. Daqiiqa maannuu jijjiiramuu hin danda'a. Kanaaf isa sanaan daangeffamta. Fakkeenyaaf fuuluma isaayyuu siisadiin jijjiireera. Fuula isaa. Injira. Har'a laaltee hojjettee sirrii sitti fakkaatee bor immoo fuula yeroo laaltu waan biroo sitti ta'uu danda'a. Bitoon akkasitti fooyyessee jettee akka haaraatti jalqabdaa. Wanni akkasii injira. Paintingis yeroo hojjettus akkasuma. Paintingii kanvaasii guutuu erga hojjetteen booda halluutiin balleessitee haaraas yeroo hojjettu injira. Kuni baratamaadha aartii keessatti. Wantootni akka kanaa injira. Kan biroo garuu chaalenjiiwwan isaati jettu hojjettee immoo yerootti si jalaa jiguus jira. Hojjettee dadhabdee irra ooltee galgala raftee bultee ganama gaafa argitu kufee si eega. Yeroo sana immoo baay'ee fiil goota. Gara baay'ee itti dadhabdee hojjettee gaafa san ta'e argitu gara abdii kutachuutti illee nama geessa. Garuu hojiin aartii gaa jalqabummaan iyyuu bu'aa ba'iisa sana dandamadheen karaa xumuraatti deemasa jedhu yaada namaa keessaa wanta jiruuf egaa ati sadarkaa kanaan geessiftamee waan hafe keessaa muraasa nu hojjechaa. Wantootni hafanii akkuma dura jedhe meeshaawwan fardaati. Meeshaawwan fardaas jiru. Kan biroo maalinni kun kileeyidha. Kileen gosa lamatu jira normaalii. Tokko biyyeenni gurraachi kun jira. Kooticha jedhu natti fakkaata. Biyyeedhuma kootichas urfatti argamu moo? Isuma ta'ee garuu maal ta'a? Jalqaba hin bukaa kunumti. Sirriitti bukaa'ee akkuma bukoof keessanitti hin bukaa. Sana booda gingilchaatiin gingilfama. Kan gingilchaatiin gingilfamuun barbaachisee fi egaa bukaa'ee booda erga bukaa'ee bukoosaa jechuudha. Gingilchaatiin gingilfama. Inni sun tokko carracha qaba. Marga wantoota akkasii qaba. Inni sun akka inni keessa hambisuuf. Inni kun immoo maalinni yeroo hojjettu yoo carracha homa qabaate fakkeenyaaf yeroo diiteelii hojjettu si jalaati babba'a. Kana hambisuufidha. Sana booda erga gingilchitee immoo jeessoo irratti tolfama. Intolfama. Akkuma nama daabboo eellee irratti tolchuu intolfama. Yeroo gogu hin beeksisa. Buddeen yeroo tolfamu xiqqoo ishee qarqarra hojjettiin akkuma sana kunillee. Sana booda irraa baha sanaatiin hojjetama jechuudha. Ani immoo warri oguma suphee dhahan jiru miti. Inni sunis hin jira. Isa sanaanis hojjechuun hin danda'amu. Isa kanaanis hin hojjetama. Lachuu tokkichuma. Umurii isaa garuu hagamidha. Wantoota kana amma biyyeewwan kun turmaatiin isaanii akka umurii dheeraa godhatan kan isaan taasisu amma siidaan kun umurii dheeraa akka inni godhatu kan isa taasisu maalidha? Asirratti kileeyii kanaatiin hojjetamee miti kan ta'u. Amma fakkeenyaaf warri ogummaa warri suphee dhahan supheema dhahan sana ni gubu gileezi jedhama Ingiliffaatiin. Gubanii boodadha kan supheessan fidan. Isuma sana supheema biyyoo supheen hojjetame sanatu hin gubata yookiin immoo gileezi ta'a isumaan fayyadamna. Inni kun garuu akkas miti. Inni sun yeroo gileezi ta'u aluminium silkeetii fi fiiloo silkeetii of keessaa qaba biyyoon suphee. Aluminium silkeetii fi fiiloo silkeetiin kun yeroo ibiddatti bunnu walitti suntuuru hin jabaatu kompaaktir ta'u. Inni kun garuu akka sanaa miti. Kilee kanaatiin hin dhiftu. Kilee kana fakkeenyaaf osoo nama akkasitti banee akka kanatti osoo hin turse torbee lama booda jiguu danda'a kun. Inni kun garuu kasta ta'a. Kan inni kun turtiisaaf kan nuti itti gargaaramnu miidiyaawwan kan biroo jiru. Kana kasti jedhama. Piroosesiin sun kasti ta'ee gara wanta barbaannu sanatti fakkeenyaaf kun biroonzii irraa hojjetama. Biroonziin jira, faayibar gilaasiin jira, teerakootaan jira, even jibsamiin ta'uu danda'a. Wantoota hedduutu jiru. Wanti ittiin fayyadamtu dhumni isaa faayinaalii inni nuyi kana ittiin hojjennu akka inni turu ittiin goonu jechuudha. Isaan sun akkaataa akaakuu isaaniitti turtii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf Abbisheee maaliin hojjetama yoo jenne biroonziitiin hojjetama. Biroonziin immoo tiin koopparii fi ziinkii of keessaa qaba. Kooppariin naannoo parsantii reeshoon isaa garaagarii. Naannoo parsantii 97 siin godhu, naannoo parsantii 98 siin godhu. Tiin koopparii fi ziinkii kana yeroo walitti maknu biroonzii isa sana nuu kenna. Biroonziin sun immoo durabilitiin isaa baay'ee guddaadha. Hedduu tura jechuudha. Iskaapcharoota alaa yoo fudhanne fakkeenyaaf kan Giriikotaa Helenistik Aart osoo jennee amma Google Research gooneen arganna. Isaan sun hedduun isaanii biroonzii irraati kan isaan hojjetaman. Kanaaf dhaloota Kiristoosiin dura kan hojjetaman istiil akka waan haaraa reef hojjetamaniitti jiru. Kanaaf biroonziin miidiyaawwan iskaapcharii haga ammaatti jiran keessaa turtii yeroof baay'ee filatamaadha. Kanaafis kan Abbisheefis kana filatameef. Kanaaf wantoota kanneen walitti fiddeedha jechuudha. Umurii akka godhatuuf siidaan kun bakka irra kan inni taa'u aduun hin jira, roobni hin jira. Sana hunda dandamatee akka inni umurii dheeraa jiru kan taasisu keessaa tokko kanadha jechuudha. Wantoota si fayyadamtan kan meetti nu bu'e.
Asuma argatta garuu wantoota kanneen hundumayyuu hojjetan. Wantoota kana kilee kanamu asii miti bakka biraatiin fichisiiseera. Asiin jiranii asittiin qopheeffadhe gingishee tolchee homa godhee tan asitti qopheesse malee as hin jiranii. Biyya keessa wantoonni hin argamne hin jiru wantoota alaraa. Inni xumuraa biroonziin xiqqoo ishee hin rakkisa. Inni suni waan jechuu danda'a. Alaatii wanti dhufuu isaan sanadha yoo dhabameef. Inni guddaan garuu meeshaan ittiin kassi ta'udha rakkisaan. Biroonzitti yeroo itti jijjiirru inni sun hin jiru. Wantootni ittiin biroonziin sun ittiin hojjetaman elektiroodonni biroonzii jechuudha. Isaan sunis xiqqoo ishee rakkisoodha. Warri sun waan jedhu. Kun guyyuma guyyaadhaan itti buutaa jechuudha. Guyyuma guyyaa. Wantoota haaraa wanta qabaatuuf. Guyyuma guyyaa. Akkuma steeppii isaatiitti. Guyyuma guyyaan tuttuqamaa oola. Guyyuma guyyaanis immoo kunuunfama. Keessa isaa garuu maaltu jira? Keessa isaa sibiilatu jira. Sibiila gurguddaa jala mul'atan sana isaan sun jiru. Feerroon ni jira. Kan biroo mukti jira. Muka qaqallaa inni suni feerroon jabina isaa fi akka inni biyyee kan utubee qabuu fi mukoota immoo kan nuyi itti goonu immoo sibiila feerrootti yookiin immoo sibiila isa sanatti yeroo kilee kana goonu yookiin biyyee suphee kana yeroo goonu irraa kiraak godha waliin qabatu. Isa sana akka qabatuuf muka itti goona jechuudha. Kanaaf kana keessa mukti jira. Sibiilis jira jechuudha. Guddina isaa kana cufee kan jiru amma kun egaa akkuma bal'ina isaa kanatti bal'ina isaa kana keessa isaatan cufee kan jiru mukaaf sibiilaa jechuudha. Harki caalu garuu kileeyidha. Isuma kana jechuudha. Kanaatiin anaatoomii isaa eegnee jalqaba iskeleetaniitu hojjetama. Iskeleetaniin mastiidha. Iskeleetanii erga hojjenneen booda iskeleetanii sana eegnee masilii isaa hojjenna. Masilii irratti gogaa steepitiin akka kanatti deemaa jechuudha. Kanaaf harka caalu isaa biyyee supheetu cufee jira yookiin qabatee jira jechuudha. Gidduu kan harka caalu fardichara jirta jechuudha. Hojiin kee harki caalu ammarra gidduu kanatti. Moo kanas akka hojii sanillee boodhu. La'u oddoon qabu. Yedduu hunda maaliif? Yeroo yaanni kee dhufee kanuma yaanni si dhufee irratti gortaa jechuudha. Otoo asii ilaaltu achiitiin mudaa wayii argita. Otoo achiitu ilaaltu asiin akkasuma itti yeroo hundumaa tokko iskaapchariin all roundedidha. Kallattii hundaan ilaalta. Kallattii hundaan yeroo ilaaltu iddoo tokko artii yeroo hojjetamu keessatti iddoo tokko qofarratti yookiin fakkeenyaaf osoo kallattii kana qofaan fuulleffadhee hojjechaa oolee kallattii kanaan gaarii gochuu danda'a. Asii yeroo ilaaltu kun immoo asiinis maal fakkaata? Top view isaa, bottom isaa, front isaa kallattiiwwan hundaan waljin ilaalaa deemu kallattii hundaan al takkaa yookiin immoo sa'aatii wal fakkaataatti tuttuquu ilaaluun barbaachisaadha. Kanaati alatti nu jalaa baduu danda'a. Distorted nu jalaa ta'a jechuudha waan biraa miti. Dhugaa dubbatuudhaaf biyyi keenya abdii guddaa qabdi jechuudha. Fuuldurumatti iyyuu dargaggoota akka keetii kana hedduu qabaachuu malla. Garuu wanti amma argaa jirru kun keessattuu goota biyya keetiif atumti nama biyyaadhaan yeroo hojjetamu baay'ee namatti tola. Alatti isa hojjetamee namni biraa hojjetee isa fidu san caala gaafuma ofumaaf itti buutee hojjetu irra caalaa isa santu namatti tola baay'ee. Dhugaadha. Kun isa farda irratti mi'a fardaa jechuudha. Mi'a fardaa asii kaasee kan jiru. Mi'a fardaati. Kan fardichaa miidhagsan. Wantootni hafan jiru wantootni amma asirratti daddabalamanis jijjiru. Luugamnis hin jira. Asirrattis immoo wantootni hafan jiru. Amma qofatti wanti hojjetame. Fakkeenyaaf gaachana hin qaba. Eeboo hin qabata. Asiinis eeboo hin qabata. Luugamni kun direct asii dhufee harka isaa kanatti qabata jechuudha. Harka namtichaatti. Luugamni illee ganaan hafaa jechuudha. Inni sun wanti kassi ta'etti dabalamus jira, wanti asirrattis hojjetamus jira. Hafan baay'inaan isaan kanadha. Keessattuu amma akkasitti amma gaafa siidaa kana ilaaltu jabinni isaanii, humni isaanii yeroo sana qabaatan keessattuu amma Abbisheen yeroo sana nama akkamii ture, goota akkamii ture isa jedhuuf isa dhageessu iyyuu san caalaa amma siidaa kana ilaaltee akkasumatti fuula isaarraa ilaaltee jabina isaan qaban yeroo sana qaban hubachuu hin dandeessa. Haga kana humna qaba jechuudha wanti kun. Inni guddaan diiteelii. Akkasumatti gaafa ilaaltu jabinni isaan qaban humni isaan yeroo sana qabaataa turan irra caalaa masiidaa kanarratti baay'ee ifa bahee mul'ata. Namni seenaa sanallee hin beeku jedhee akkasuma ilaalee namni kun goota ta'uusaa ittiin hin hubataa jechuudha. Haga kanatti illee humna cimaa qaba. Baay'ee namatti tola. Inni guddaan artii yeroo jennu artiin kitaaba tokkodha ofiisaa seeraan yoo hojjetame jechuudha. Kitaaba yoo fudhanne fakkeenyaaf seenaa namaa irratti barraa'uu danda'a, seenaa wantoota garaagaraa irratti barraa'uu danda'a. Inni kunis akkasuma artiin. Fakkeenyaaf ogeessi seenessaan tokko barreeffamaan waa'ee seenaa Abbishee fakkeenya Abbishee osoo fudhanne waa'ee Abbishee kitaabaan barraa'ee jira. Isa ogeessi
yookiin immoo barreessan historiyaaniin waa'ee Abbishee kitaabatti barreeffaman barreesse artiitiin immoo akka kanatti kaa'uu dandeessa. Seenaa masanaa jechuudha. Abbisheen fakkeenyaaf kitaaba Abbisheen nama umurii hagamii ture tokko nama yeroo akkamii ture bara akkamii ture uffata akkamii uffachaa ture farda akkamii yaabbachaa ture meeshaa akkamiitiin waraanaa turan isa jedhu sirriitti qo'attee isa sana yeroo asirra keessu qabda jechuudha. Imeejii isaa yookiin piikcharii yeroo sana ture ilaaluu qofa osoo hin taane seenaa isaallee diiteedii bartee hojjettaa jechuudha. Dirqama. Seenaa beekuun artii keessatti inni guddaan sanadha. Otoo seenaan beekin artii nan hojjedha jechuun yookiin seenaa sana artii sana si jalaa balleessuu danda'a seenaas si jalaa balleessuu danda'a. Inni guddaan sana. Amma hammi danda'ame asirratti wantootni hafan itti dabalaman jiru callisee miti. Abbishee akkaataa nan itti hubadhu hammi ta'ee jira ture. Isa nan beeku, isa nan dhagee, isa nan dubbiseen ala wantootni Abbishee ibsuu danda'an wantootni walitti qabamanii dhufan jiru. Barreeffama wanti naa kennaman jechuudha. Inni guddaan isaan sana gaa. Asirratti iffartii guddaan isa sanarratti kan jiru. Chaalenjii guddaan isa sanadha. Karaakteriin Abbisheen qabu maal fakkaata ture? Hawaasa keessa isa jiru. Asirratti garuu kililli wanti hubatamuu qabu Abbisheen nu keessa jiru garaagari. Hojii artii yeroo hojjennu akka kanadha. Keessumaa namoota suuraa hin qabne, namoota viidiyoo hin qabne yeroo hojjennu hundi keenya akkaataa nuyi itti dhageenyen, akkaataa itti beeknuun garaagarummaa qaba. Isa sana giddu galeeffannee garuu waan wal ta'aa tokko kan nuyi kennu. Asirratti amma meeshaaleen wantootni asirratti ta'an sun ta'ii yeroo sanaa, Abbishee yeroo sanaa, nama yeroo sanaa ibsuu danda'u jechuudha. Hojjaa isaarraa jalqabee faashaal karaakterii isa fuulli isaa cimini farda isaarraa fardi isaallee cimina akkamii qaamuma isaa amma fardi kun ama farda jabaa waraanaaf gargaarama fardonni hundi waraanaaf hin ta'an fakkaata akka yaada kooti keessattuu fardi kun amma cimina fardichaallee hagam gaha ture fardi sun farda bareedaa ture akka ture asumarraa imeejii kanarraa hubachuu hin danda'ama. Fardichi enerjaayitik ta'uusaa namichi mataansaa sullachan kompoozishiniin sun waliin taphachuu qabu. Fakkeenyaaf fardi qofti gootomee yookiin farda humna qabu enerjii qabu gootee namicha immoo yoo callistee goote si jalaa kuffisa. Kanaaf wanti as jiru fachi jiru wanti masiliin fardichaa gireesiin fardichaa lammata immoo darbee kan namtichaa maal fakkaata faashaal karaakteriin namtichaa enduraansiinsaa maal fakkaata isa jedhu wal simsiisuu danda'u qabda. Isa kana haga danda'ame kan inni ibsuu yaaleef yookiin agarsiisuu yaale isa kanadha. Akka odeeffamutti yookiin immoo akka jedhamutti Abbisheen nama guddaadha, fiizikaalii ji'aantiidha, waraanaadha, akkasumas gaggeessaadhas. Isa sana kan inni achirratti fiilingiin achirratti agarsiisuu yaale. Kun uffata isaan yeroo sana uffatanidha. Uffata waan hidhamee wayitu ture. Uffatichadha kun. Inni kun achirratti uffati agarsiifamuu barbaade kun inni asiin qullaadha. Yeroo san dirree waraanaa deemanii isa barreeffamee yookiin immoo akkasitti haa ta'u isa jedhanii koreen jiru isaan sun isa isaan barreeffaman naa kennani wantoota asirratti ani gargaaramuu fi agarsiisuu barbaade. Inni kun akka sabbati jira miti wanta akka sabbataa marxoo marxifatu yoollee balaan irra ga'e yookiin yoo waraanama yoo miidhaman isa sanaa kutanii qaama isaanii iddoo miidhame sanatti wal annatu. Wanta akka sanaati jechuudha. Kana wanta barreeffaman naa kenname hunduma kan ani asirratti agarsiisuu barbaade. Fi kan asirratti mul'atan akka sana. Kanaa gadi wanta akka qomee uffatu, kanaa ol qullaa ta'anii. Kuni wanta qabatu meeshaa. Kuni goraadeedha. Goraadee. Kun goraadeedha. Asirratti harka isaa kana gidduu dhumarratti dheeboon dalga kana gala gaachana asirratti hidhata. Gaachanni isaa qofaatti jira, qofaatti kasta ta'a. Booda asirratti fannifamaa jechuudha kanarratti qabata. Harka isaa sanarrattis eeboon qabata. Asirratti eebotu hafa. Eeboo akkas qabataa tokko asirratti eeboon qabataa gaachana hin qabataa jechuudha. Isa kana meeshaalee waraanaa isaa yeroo sanatti gargaaraman. Yeroo sanatti gargaaraman. Isa sana kan asirratti mul'atu. Baay'ee namatti tola. Daawwattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma tufettidha kan inni jiru haga xumuraatti isinumti nu duukaa bu'a. Egaa lammiin hojiilee akkamiidha kan inni hojjetaa jiru isa jedhu gaa daawwachaadha kan nuti jirru. Egaa ogummaan kun egaa cimminni isaa bu'aa bahiinsaa maal fakkaata isa jedhu egaa haasaadha kan nuti jirru. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya turtii gaarii. Tole lammii kanaan dura hojiilee akkamiidha kanaati hojjettee osoo kana hin hojjetin dura wanta ati hojjette maal fakkaata? Tole hojiiwwan ani kanaan dura hojjedheeru hagas mara baay'ee ta'uu baatanis tokko abbaa gadaa irratti kan hojjedheeru jira. Taayitiliin isaa bileesingii yeroo eebba kennan yookiin yeroo eebbisan
isa sana hojjedheen ture. Hojjaan isaa naannoo meetira 1 seentimeetira 75 akkas ta'a. Isa sana hojjedheera. Kan biroos piroojeektiin sun kan koo ta'uu yoo baatus hojii kan biroo kan irratti hirmaadheeru jira. Hojii arfan shanan tokko kan inni hojjedheeru jiru jechuudha. Garuu waan akkasii wanta guddaa akkas siidaa akkanaa yeroo kanaan dura hojjetti qabda? Inni kun isa jalqaba kooti. Isa jalqabaa irratti akkasitti milkooftee bareechitee hojjette jechuudha? Kanaan maaliif inni jalqabaa hojiiwwan hangi hagas mara hangi isaa guddachuun faayidaas qaba yeroottis miidhaas qabu jira. Inni jalqabaa iskeechiidha. Iskeechii irraa jalqaba. Aayidiyaan iskeechii irratti raawwata. Iskeechii baay'isa gootee yoo hojjette iskeechii gaarii gootee hojjechuu yoo dandeessite faayinaal workii isaa yookiin piroojeektii hagas mara wanta ta'eef isaanuma sana anaatoomii sanuma ilaarji goota jechuudha. Kanaaf hagas mara dhiibbaa hin qabaatu. Yeroo guddatu immoo iddootti waan advaanteejii faayidaa yookiin carraa sii uumanis jira. Carraa yeroon siin jedhu fakkeenyaaf fuula namaarra yoo ilaallu fuulli namaa gogaa namaarra wantoota jiran isaan sana diiteelii hojjechuuf teksicharoota garaagaraa uumuudhaaf carraa sii uuma yeroo hangi isaa guddatu. Yeroo xiqqaatu garuu dhiibbaawwan kun jiru. Tootaalii diiteelaan hojjedhaan hin yaadamu yeroo hangi ishee baay'ee xiqqoo taatu jechuudha. Kanaafuu yeroo akkas guddatee hojjetamu irra caalaa wayyaa jechuudha. Wayyaan isaa isa kanaa fi akkasumas immoo faallaa biraan immoo chaalenjiiwwan qaba. Yeroo gaafa akkas guddataa deemu kana waan irra caalaa nama dhibu fakkaata. Yeroo xiqqoo sanirra sun egaa hammi isaallee xiqqaata. Kuni garuu akkasitti guddistee lafa dhaabuuf jettu garuu wanta sana caalaa nama dhibu fakkaata. Akka yaada kootitti ati gaa ogummaa isaa keessa taate waan haasoftu. Dhugumaadha. Dhiibbaas immoo hin qabaata. Dhiibbaa yeroo jennu immoo yeroo akka kana guddatanii anaatoomii isaa eegdee illaarji gochuuf si rakkisa. Distorted si jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf isaan sana sirriitti eeggachuu qabda. Anaatoomii isaa seeraan eeggattee hanga isaa sana proportion isaa eegdee yoo illaarji goote rakkoo hin qabaatu. Garuu yeroo haga saayiziin dabalaa deemu xiqqoo ishees rakkisuu danda'a. Inni sun dhiibbaa hin qabaata jechuudha. Carraan si jalaa kufuusaas akkasuma guddata. Kiraak godha. Yeroo qilleensi yookiin immoo bishaan homtomti seeraan eegdee isteeppisaa tartiiba isaa eegdee hin hojjettu yoo ta'e si jalaa kiraak gochuu danda'a. Yeroo guddatu si jalaa kufuunsaa yookiin jiguunsaa akkasumas immoo hin dabala. Inni kun dhiibbaadha. Mee walumaa galatti gaa ogummaa kanarratti gaa namoota bobba'an atama yeroo sanaaf namni ati fakkeenya fudhattee deemtee jira ture? Kan inni fakkeenya fudhadhee ijoollummaa kootti mucaan eessumni koo jira ture. Haramaya Yuunivarsiitii barsiisaa Takkalaan Koosaa jedhama. Dirooyingiin hojjeta ture qubeessaatiin. Daa'ima ta'ee akkasaa ta'uu baay'ee nawwaa wantoota inni hojjetu baay'een duuka bu'ee hojjechuu yaalatu ture. Garuu haga kutaa 7 qofatti kun kan naa eeyyamame. Kutaa 7 booda akkan sana hojjedhu isuma irraa jalqabe jechuudha. Kun buddeena siif hin ta'u. Kana dhiisii qo'annaa irratti xiyyeeffadhu kan jedhu ture. Abbaan koos dhiibbaa kanaan irraan gahaa ture. Kanaaf hin hojjedhu ture jechuudha almost. Yuunivarsiitii Ergangaliiti. Kanatti yaada kee kanatti deebisee as deebi'e. Isa kana malee akka fakkeenyaatti kan fakkeenya naa ta'e inni jalqabaa isa. Inni mana barumsaattis immoo barsiisaan ogummaa kutaa 2 yeroo baradhu barsiisaa Fantaa kan jedhamu jira ture. Mana barumsaa naan itti baradhetti. Galma mana barumsaa keenya yeroo sanarratti wantoota inni simintoo irraa hojjete jira ture. Baay'ee na dinqisiisa ture isa sana. Isaan kun lachan anaaf akka rool moodelii naa ta'aniiru jechuu nan danda'a. Yeroo kilaasii 4-5 barannu akkas na yaadadha. Waraqaa affeellee fakkiiwwan garaagaraa nama wantoota garaagaraa hin hojjenna turre. Garuu gaa fedhiin barataa baay'ee gaa sana booddee akka waan ogummaa guddaatti ni ilaalamu. Achumatti hafe maatiin illee ilmoon isaa baratee dooktarii barsiisaa samtiin waan akkasii akka ta'u malee hojiin akka irratti bobba'ee fedhii koo kana yeroo jettu gaa biyya keenya keessatti yeroo baay'ee maatiin illee gaa fedhii kee heegee si duukaa bu'uun gaa yeroo baay'ee hin mul'atu. Garuu yeroo baay'ee gaa barattoonni achuma irratti kan dhiisanii booda gaa gara aartii gara barbaaddeetti gaa ofii keedhaan yeroon itti deemtutu jira. Mee ati kilaasii ati barsiistu keessatti barattoonni fedhiidhaan bobboca kana baratan jiru? Iddoon ani barsiisu irratti hagas mara jalqaba siif kaasuuf yaaliin ture. Wallagga Yuunivarsiitii gatee beeka. Bilook koorsii dhaqee kennee fi beeka dipaartimentii makanaatiin faasilitootni guutuu miti. Jalqaba hojii aartii hojjechuudhaaf inni jalqaba teoorii irratti kan xiyyeeffatan kaalkulamiin isaa akkasitti kan inni bocamee jiru tokko ispeesiin qaban
bakki baay'ee murteessaadha. Maatii bakkee bal'aan dirqama. Hojii artii hojjetan bakkee bal'aadha. Kun mataan isaa hanaan amma mammanni challenge na godhunatu beeka. Ispeesiin baay'ee bal'aan si barbaachisa. Itti aansii maateriyaaliin si barbaachisa. Garuu akkaataa kanaatiin guutamaa miti. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranis dabalatee manneen barumsaa irrattis immoo kolleejjota irrattis kanatu rakkoodha. Kanaaf akka dipaartimentiitti tiyooriidha. Han baay'ee nama gaddisiisu kan nuti barsiisnu tiyooriidha. Yuunivarsiitii irrattis tiyooriidha. More kan inni irratti xiyyeeffatu malee practically departmentii sculpture, departmentii painting, visual communication, design, education jedhanii akka kanatti adda badaa qoodamaa miti. Finfinneetti alatti jechuudha. Resourceonni hin jiranii humni nama baratees hin jiru isaan sun challengeedha. Kanaaf barattoota haga ta'e nan yaalsisaa haga ta'e nan hojjechiisaa garuu ani mataan kootti quufaa miti. Itti gammadaa miti. Barataanis immoo gaafuma afaaniin itti himturra kootuuti akkasitti hojjedhu jettee lafa piraaktiisiisaa sana geessitee yoo itti argisiiste gaarra caalaa hawwiin isaa fedhiin isaa kan itti bulu piraaktisii egaa tiyooriidha. Hojiin kun gaarra caalaa akkuma natti himteettis akkuma yaaduttis tiyoorii irratti waan baay'eetu natti hin fakkaatu. Lafatti bu'ee wanta mul'atu waan. Naannoo hojjechiisuun irra guddeen drawingidha. Qubeessaatiin waraqaa irratti jechuudha. Drawingin beezikidha. Artistii tokkoof yookiin visual artist jennuuf drawingin beezikidha. Paintarii isaa ta'u, sculptarii isaa ta'u, dizaayinerii isaa ta'u, drawingin danda'u taanaan waa dizaayin gochuu hin danda'u, drawingin danda'u taanaan paint gochuu hin danda'u, drawingin danda'u taanaan sculpt gochuu hin danda'u, sculpture jechuudha. Kanaaf drawingin beezikidha. Moor hannuti achirrattis barsiisnu drawingii sanarrattidha. Challengeewwan garaagaraa jiru achirratti jechuudha. Maaliif practically barsiisne isa jedhuuf ani mataan kootti quufaa miti kan hin jedhuufi biiroo barnoota faana wal qabatee akkaataa achitti hojimaata achitti gaggeeffamu irraa jalqabee challengeewwan garaagaraa jiru. Wantoota nama dhuunfaatiin deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Malee osoon ani akka fedha kootti yookiin immoo akka ogeessa tokkotti osoon practically hojjedhee hojjechiisee wanta nani hojjedhus immoo ogummaa koo akkan barbaadutti isaaniif qoodee isaaniif dabarsee baay'ee hawwii guddaan qaban ture. Atisuma daa'imummaa sana gabbifattee asiin gahatte malee iddoon addaatti dhadheetti barattee hin jiru jechuudha. Ani daa'imummaa kootti isuma sana wantoota nani hojjechaa ture jira. Gidduutti garuu adda kuteera akkuma dura siin jedhee mul'anni koos jijjiiramee ture. Dipaartimentii biraa galuun barbaadan ture. Aarti iskuulii galeen immoo deebisee jalqabe. Even yeroon aarti maalii fi aarti iskuulii yeroo jennu mataasaa ijoollee keenya biratti Oromiyaa keessatti hin beekamu. Eessa even iddoo masaayyuu hin beekan. Asuma iyyuu ta'eyyuu namoota hundi hin beekan. Rakkoodha inni sun maaliif wanta akka kanaa jira dipaartimentiin akka kanaa jira wanta akkasii hojjete seedhu namni hin beeku taanaan fedhii barachuus hin godhattu. Amma daa'imman yookiin immoo ola deemaa ijoollee dhufan kana wantootni akka kanaa hojjetamuu danda'a. Bu'aansa kana aadaa ibsuu irratti erga siyaasa dabarsuu irratti seenaa dabarsuu irratti kana jettee yoo ati jalqabumaan bu'uurumarraan jalqabdee wajjin hin guddisne hiika hin qabu. Ol guddatee yookiin immoo yerootti leenjii hin qabnetti yerootti leenjii qabattu osoo leenjii nafee booda deebisuun hin rakkisa. Fedhii sanaas immoo hin godhatan. Waan dhagaa amma fakkeenyaaf biyya keenyatti nam tokko televezyiinii yeroo fixu yookiin immoo daa'imman maal ta'uu barbaadde yoo jetteen irra guddeen dooktara siin jedhu. Nuti akkasuma jechaa turre duratti. Beekamaadha. Dooktara jedhu. Kanaaf maaliif biyya keenya keessatti nam tokko dooktara yoo ta'e miindaa gaarii qaba yookiin immoo isuma irratti xiyyeeffatamee jira. Miindaa gaarii qaba yookiin beekumsa guddaa qaba akka kanatti uummata keessa hawaasa keenya keessa waan jiruuf daa'imman keenya illee fedhii isaan godhatan sana. Tokko isaa kana. Lammaffaa immoo ofuma koorraayyuu ka'ee wanti waa jechuu barbaadu maatiin keenya yeroo nu guddisan waan ofii isaanii barbaadan akka taanuuf barbaadu malee waan daa'imman sun fedhii daa'imni sun qabu sana gabbisanii fi akka inni fedhii isaan sanaan sheep ta'ee akka guddatu barbaadan. Akkas godhii sararri wayinuuf ta'a sarara sana keessa akka nuyi deddeebinu sarara sana keessaan akka nuyi guddannu kan isaan barbaadan yeroo kamiyyuu jechuudha. Ana mataa kooyyuu baay'ee challenge na gochaa ture. Even haga abbaan koo na reebutti jechuudha. Fakkiin kaasiin akkasiin godhiin totally dhiiseen ture. Anis hin beeku akka aarti iskuuliin jiru hin beeku. Ergasiin dhagee. Fedhiidhuma daa'imummaan si keessatti ture. Fedhiin qaba fedhiima sana hojjechuudha malee guddadhee akka santaa viizhinii hin qabu. Maaliif hin qabu wanta akka kana akka jiru hin beeku ture. Hagam televezyiinii xumurutti jechuudha. Kutaa 12 ergan xumureen booda yeroo faakalitii filannu sana keessaa argeen filadhe ani mataan koo. Kanaaf guddina keenya irraa jalqabee akkaataa qabeenya maatii irraa jalqabee fedhii maatii irraa jalqabee rakkoowwan jiru.
Egaa rakkoon gaawee maatiin hundi egaa akka nuti akka isaan barbaadanitti deemuun egaa maatiidhuma hunda biraadha kan jiru akka ati karaa isaaniidhaan deemtudha kan isaan barbaadani xumurarraa qaqqabee garuu ati fedhiidhuma keenillee deemtee carraaqxee gaafa immoo iddoo guddaa akkasii geessee immoo argani baay'ee namatti tola irra caalaa immoo egaa hojii seena qabeessa akkasii irratti egaa gaafa bobba'anii hojjetan hunda caalaa egaa baay'ee kan boqonnaa sammuu namaa kennuudha. Aadaa safuuf ofirratti gootota ofii akkasitti baasanii mul'isuu irratti hojjetuun egaa siifiyyuu egaa umurii kee kanaan egaa seenaa akkasii hojjechuun siifuu wanta guddaadha. Siidaan kun garamiidha kan inni deemu kana booddee jechuudha. Egaa asitti faayinaalii isaa xumuramee booda. Okay, steppiiwwan hafan kana booda akkuma jalqaba kaasuu yaalatti steppiiwwan hafan jiru. Qilleensa raawwachuutti jira. Itti aanee kastiin jira. Steppooti jiru. Fardi kunis amma suuraa fardaa uffataa jechuudha jechuun halluu fardaatti fidda. Halluu fardaa akka ogummaa artiitti paint gochuun sculpture paint gochuun artistikii miti. Ija ogeessaatiin yookiin immoo ija nama sana barateetiin si ceephaasisa. Recommended ta'u paint ta'u yoo paint illee goone yookiin yoo halluu dibne illee halluun sculpture yookiin immoo bobbocni dibamu halluuwwan mataasaa qaba. Kana alatti miidiyaawwan yookiin wantoota nuyi ogummaa bobbocaa irraa hojjennu karaakterii mataa isaanii qabu, teksቸrii mataa isaanii qabu, kalarii mataa isaanii qabu. Isaanuma sanaan niifna. Amma inni kun bronziitiin bronzi kalarii yeroo jennu akka goldanitti shine godha. Yeroo baay'ee siidaawwan akkasirratti kan mul'atanii jechuudha. Isaanuma akka sanaa ta'a. Kan dibamu. Kanaati alatti garuu fakkeenyaaf fardi kun gurraacha yoo ta'e halluu gurraacha paint goona taanaan namni sun magaala yoo ta'e halluu magaala kalarii adii qaba yookiin immoo isaan nuyi adii jennu jirra miti kalarii namaaf isa sana yoo fakkaata ta'e akkas dibne yoo ta'e inni sun sadarkaa ogummaa keenya yookiin artistummaa keenya gadi buusa. Kanaaf gootummaa isaa halluudhuma tokkotu dibama jechuudha. Bronzi kalarii. Namni illee gootummaan isaa halluudhuma akka tokko bocuma tokko fudhatee ba'a jechuudha. Isaan sana akkuma kana. Egaa xumuramee booda hin deema. Eessa deema yoo sii jechuudha xumurri isaa inni kun kan inni hojjetamaa jiruu fi magaala Shaambooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaala Shaamboo addabaabaayii yookiin handhuura addabaabaayii achiif kan hojjetame yookiin immoo achiif kan hojjetamaa jirudha. Faayinaalii ergasitti raawwatee hundumti isaa achi deemee achitti dhaabbataa jechuudha. Akkamitti ka'ee deema garuu yeroo yaadamu gaa waanuma asii ka'uudhaaf ulfaatu fakkaata. Dhuguma baay'ee guddaadha. Maaliidhaan deemama maaliidhaan achi qaqqaba siidaan kun isa jedhu gaa yaaddoodha. Anaaf amma. Namni hunduu namni dhufee ilaalu hunduu sanuma naa kaasa. Akkasitti ka'ee maaliin deemanni jedhu mee akkamitti yaadamu? Inni kun wanti amma asitti mul'atu kun kasti isa jennu sana booda jibsamiitiin kasti kan ta'u. Kasti ergatee kun hundinuu asumatti hafa. Kilee isaas sibiilli isaas wanti amma asitti arginu kun hunduu asumatti hafa. Mukaappi isaa koppii isaa jechuudha. Koppii isaa fudhatameeti isa sana irratti kan inni hojjetamu. Koppii isaa yeroo deebisnee mukaappi isaa mukaappiidhama. Isa sana yeroo kasti goonu deebisee isa pozitiivii kana nuu kenna. Inni sun malee kun fayyaansaan ka'u? Kun kilee isaa asumatti hafa. Asii wanti asii. Ani mee kun guutummaanuma isaa fardumti kun akkasumatti guutummaanuma isaa waan qabu. Inni kun koppii isaa irraa fudhachuufidha. Akka fakkeenyaaf kaarbolii waraqaa jala kaanii yeroo barreessan isuma sana fakkaattii isaa baasanti. Inni kun fakkaattii oriijinaalii isa bronzii irraa hojjetamu sana fakkaattii isa sanaa uummachuuf yookiin immoo isa sana qopheeffachuuf. Kuusaa fudhatee ba'a jechuudha. Hunduma isaa osoo fakkeenyaaf kan akka kanaa asirratti akkas godhee dhiisee isa faayinaal irrattis akkasuma ta'ee ba'a. Mudaan asirra jiru achirratti wanti dhokatuuf hin jiru. Achirratti sirreessuunis hin danda'amu. Inni dhuma wanti sirrachuu qabu, wanti itti dabalamuu qabu, wanti hankaakuu qabu itti yaadnee herreegni wanti raawwachuu qabnu kilee isaa irrattidha. Sculpture yeroo hojjennu. Yoo kilee irraa hojjenna ta'e jechuudha. Miidiyaawwan kan biroos jiru. Mee ati ogummaa bobbocaa kana akkamitti nuuf ibsita normaalii bu'aa bayii isaa hedduu isaallee gaatellee natti himteedha kan jiru. Maaltu ta'uu qaba ogummaa bobbocaa kanarratti babal'achuu isaadhaaf? Yeroo hojii kana hojjettu hagamitti gammaddee hojjetta ogummaa bobbocaa kana? Dipaartimentii makana yeroo galuurra jalqaba sii kaaseera dipaartimentii shantu turani. Shanan keessaa ogummaa dipaartimentii bobbocaa yookiin sculpture isa yeroo galu baay'ee natti tola warra kaan faana yeroo wal bira qabu. Ofiiko inni kan miira mataa isaa ibsachuu danda'a. Sababni isaa maaliif yoo jettee sumatti naaf kaastee faana wal qabsiisee si ibsuuf paintingii amma yookiin immoo paintingiin 2Dha. Hojii artii keessatti 2D fi 3D kan jedhu jira. Inni kun 3Dha. 3D jechuun iddoo qabachuu danda'a, kallattii hundaan qaqqabuu dandeessa, kallattii hundaan tuttuquu dandeessa.
bu'aa bayii isaan argita iddoo wal caalmaa qaama isaa foormii isaa diiteeyil jechuudha. Isa kana xuxuqxee hojjettee akkasitti waan realistik ta'e waan iddoo guutuu danda'u okkupaayi gochuu danda'u qaama fiizikaalaa wanta qabu tokko hojjettee kalaqa kee ofii kee kireet gootee hojjettee gaafa harkaan xuxuqxee ilaaltu sitti tola si hawwata si boqochiisa. Kanaaf bobbocni kanaan ani nani waan hedduu natti tola. Yeroo hojjettu even ija kee duruunfattee illee fiil goota seensi goota attachmentii guddaa si uuma sammuu keef kana gidduu jechuudha. Isa kaan faana yeroo wal bira qabee ilaalu bobbocni anaaf kanaan irra filadha kanaafis immoo hin jaaladha. Sitti tola jechuudha. Dadhabbii baay'ee qaba. Bu'aa baay'ee qaba. Humnaan enerjii baay'ee illee luus goota. Maaliif wantoota hedduu irraa hojjetamuu danda'a dhiira jalqaba. Qaama kee mataasaa yerootti of miitu jira of dhiiksitu of murtu jira. Ta'us garuu dhuma sanaa xumura wanta sanaa yeroo hojjettetti dadhabdeetti waan dhuma isaarratti yeroo argitu sitti tola si hawwata. Baay'ee sitti tola. Bu'aa baay'ee dadhabbii sana galtu iyyuu yeroo laaltu dadhabbii sanaa yaadattu. Isa hammamti dadhabee sagaleessa si ifaajjisan yaadattu. Sadarkaan har'a jirra jiru kanaaf sadarkaa isa fuulduraa santu si gammachiisa. Dhuguma. Amma fakkeenya jalqaba gaafan kana jalqaba son jalqaba yaaddoo sitti ta'a. Saayizii isaa wantoota garaagaraa keessumaa immoo hojiin akka kanaa ulfaataadha. Hojiin ati ofii kee dhuunfaan hojjettu egzibishiniif wantoota akkasii wanteetti hojjettu fiilingii mataa keetii kan eksprees gootu. Akkaataa barbaaddetti afaan barbaaddeen jechuudha. Ibsuu fi ibsitaa wanta ta'eef yaada keedha wanta ta'eef inni badaa rakkoo qaba. Garuu inni kun keessumaa hojiin seenaa irratti hundaa'e. Hojiin waa'ee uummataa faana wal qabatu xiyyeeffannaa guddaa qabas yaaddoo guddaas qaba. Tokko asirratti waan tokko yoo jal'iste komatamaa seenaa taata. Ceephoo sitti kaachuudha. Hojii keessatti immoo wanta fakkeenyaaf har'a hojjetamu tokko iskaapcharii tokko ani har'a kana hojjedhe bor dhaloonni biraa akka diiguun barbaadu. Kanaaf wanta jiru hundumaa waan Oromoo ibsa jedhu waan seenaa Abbishee faana wal qabate ibsa jedhu kamiyyuu itti yaadee itti herregee itti hubadhee hojjechuun dirqama kootee jechuudha. Kanaaf yaaddoo sitti ta'a. Yoo dogoggore tarii bor uummanni akkas naan jedha ta'a. Dhaloonni bor yoo maal naan jedhe isa boriif isa herregaadha isarraa qofaaf miti. Isarraa deebii goota osoo hin taane dhaloonni bor dhufu. Murteessaan isa sanadha. Wanta irra hojjetame boriif darba. Kun amma hojjetamnaan bara baraan jiraataadha jechuudha. Siidaan kun baroonsi irraa hojjennaan waggaa kumaatamoota jiraachuu danda'a. Humti tokko yoo ittiin bu'in keera yoo goone jechuudha. Wanti isa miidhu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf seenaa ol kaa'aa jirta jechuudha. Seenaa yeroo ol keessu immoo seenaa dhugaa wanti sun qabu sana osoo hin jal'isiin waan fakkaatti wanti sun fakkaatu sana hawaasa yookiin immoo dhaloota boriif immoo dabarsuun dirqama wanta ta'eef ulfaatinni isaa isa kanadha. Maaliif achi dhaqxee hojjenne? Maaliif asitti hojjetuu filatte? Gaaffiiwwan garaa ka'uudha. Kan inni asitti hojjechuuf filadhee fi waan lamaafi. Tokko maateriyaaliiwwan yookiin miidiyaa jenna afaan artiitiin wanti inni kana booda irratti hojjetamu achitti argadhu. Asiin argadha. Tokko sanaafi dirqama natti ta'a jechuudha. Yookiin immoo yoon achitti nan hojjedhe kilee kana achitti hojjechuu nan danda'a. Garuu kasti godhee ulfiduun dirqama natti ta'a. Kasti godhee yoo achitti hojjedhe asitti fidee asii xumuree immoo gadi fe'uun immoo riskii balaa qaba. Daandiin isaa dheeraadha. Cabuu danda'a. Kunuunsa guddaa gaafata jechuudha. Kanaaf asitti hojjetamee akka bu'u kan hin barbaadeef tokko isa kanaafi. Wanti irraa hojjetamu asitti wanta argamuuf. Kan biroo immoo ogeessota ogummaa kanaan jiran namoota garaagaraa irratti affeeree yaada irraa fudhachuudhaaf akka isaan wanta comment akka isaan na godhaniif positivelis negativelis akka isaan comment na godhaniif as dhiyaachuun isaa carraa kana qaba. Namoota garaagaraa irratti affeereera. Yaada gaarii kan naa kaasan jiru isa kanaaf jabeessisaa jedhuuf dhugaadha. Isa kanaaf moor kan inni tokko immoo kan akka inni asitti hojjetamu kan hin barbaadeef isa kanaafidha. Egaa seenaan kun egaa seenaa baay'ee namatti toludha. Egaa seenaan kun akkasitti siidaan kun egaa xumuramee bareedee shaamboo irratti immoo argine lammata walitti deebina isa jedhuuf abdiin koo guddaadha. Xumura irratti wanta ati hafe jettu namaatti galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate sumarraan carraasii kenna. Carraa kana waan lama jechuun barbaada. Tokko daawwattoota miidiyaa kanaatiin jechuu kooti keessumaa maatii. Maatii keenya yeroo baay'ee waan ofii isaanii mul'ata isaanii daa'imman keessa kaa'anii guddisu. Akkasitti guddanne jechuun an danda'a. Anarraa jalqabee jechuudha. Waan narra gahaa ture yookiin immoo waan an jedhamaa ture irraa ka'eetiin. Kanaaf osoo daandii daa'imman keenyaa nuyi itti agarsiisuudha baanne itti agarsiisuu yeroo hin jedhu
kana ta'e akkas ta'e kana hojjedhu kana hin hojjetin jechuu osoo baanne wanta isaan miidhu kun si miidhuu danda'a kun si miidhu garuu fedhii isaan qaban sana wanta isaan keessa jiru mul'ata isaan qaban sana akka isaan mul'ata isaanii galma gahan sana daandii osoo saaqnee fi baay'ee natti tola osoo akkas goone guddisne daa'imman keenya maaliifin kana jedha fakkeenyaaf anumti haati koo amma yeroo roobni roobu daandii bukkee yeroo lolaan lola'u dhoqqee ittiin hidhuun jira. Ishee sana gonkumaa akka nuyi goonuu nuuf hin eeyyamtu. Haati koo jechuudha. Baay'ee nawwan ture yeroo ijoolleen kaan kana godhan. Anis obboleessi koos. Amma garuu taa'ee yeroo yaadu yeroo sana hidhan chaalenjii jira. Fakkeenyaaf hidhanii amma biyyoorraa hidhuun daa'immanii nuuf salphaa ta'uu danda'a nama guddaa taane yeroo sana herreegnu. Daa'imman yeroo sana hidhan jalaa kufa. Achi keessatti deebisanii ijaaru. Maaliif bishaan qabachuudhaaf jechuudha. Xuruurtootti hojjetu wantoota garaa garaatti hojjetu. Inni sun creativity waa kalaquu isaaniiti kan isaan develop gochaa jiran. Achi keessatti chaalenjiin isaan mudatu jira. Chaalenjii sana akkamiin overcome gochuu akka danda'an kan isaan barachaa jiran. Kanaaf wantoota akka kanaa yoo ittisna ta'e gaarii miti. Dhoqqee asii tola lafa jiru akka irraa waa hin kalaqne hin bocne maatiin keenya nu dhorku. Faranjiin garuu dhoqqee kilee kana birriitiin bitaniiti akka daa'imman isaanii irraatii waa kalaqan kiraaftoota garaa garaa akka isaan hojjetan godhu bitanii jechuudha qarshiitiin. Hankeenya garuu tola lafa jiru akka nu ittiin waa kalaqnu nuuf hin eeyyaman. Kanaaf maatiiwwan keenya osoo kana gochuu dhabaatanii gaariidhaan jedha. Gama birootiin garuu otoo qaama maybe abbootii qabeenyaafis ta'uu danda'a. Hooggantootaafiis ta'uu danda'a. Otoo instituutiin kun babal'ate. Hin jiru. Seenaa keenya namni nu barreessaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee koonaa ol namni biraa hin beeku. Garuu kan ta'aa jiru amma wanti argaa jiru seenaa keenya akka namni biraa nu barreessudha kan ta'aa jiru. Iskaapcharii jechuun waan qoosaa miti. Keessumaa wanti addabaabaayidhaaf hojjetaman. Addabaabaayii seenaadha. Kitaaba tokkodha addabaabaayii irra keenya. Kanaaf wanti achirratti hojjetamu uffannaa isaarraa jalqabee wanti sun hojjetamu sun Oromoo urgaa Oromoo fakkaataa isa jedhu yoo sirriitti kan sana beeku yoo sana keessatti guddate inni sun baay'ee murteessaadha. Kanaaf osoo carraan namoota fedhii akka kanaa qabanii akka jiran nan beeka Oromiyaa keessa bal'inaan yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiranis jajjabeessanii yookiin immoo carraa kolleejjoonni yookiin immoo eddoonii wantootni akka kana ogummaawwan visualis ta'e muuzikiis ta'e tiyaatiriis itti leenjifaman itti baratan osoo banamee osoo babal'ateen jedha. Maaliif seenaatu badaa jira. Kanaaf seenaa keenya sirriitti beeknee ofii yoo ol kaa'annee ba'eessa kan jedhu yaada an akka kanatti. Isa kana kan hin jedhu dhumarratti kan biroo wanti nani jedhu isin as dhuftanii akkaataa yookiin bu'aa bahii bobbocni tokko ittiin hojjetamu fi sadarkaan hojiin Abbishee marra jiru ilaaluu keessan chaalenjoota jiran maal akka fakkaatu dhuftanii ilaaluu keessaniif fedhii keessaniif kaka'umsa keessaniin dhuftanii maal akka fakkaatu nu wajjin qooddattanii interview na gochuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Nutillee guddaa galatoomii isin jenna. Waraabulaa. Hayyeegaa keessattuu yaada karaa maatiidhaan jettee irratti gaafan deebi'u maatiin dirqamadha. Kaleessa akkuma si dhorkan sana hafteerta ta'e dhiistee gara yaada biraa deemteerta ta'e har'a namni seenaa kana hojjetu silaati nama yookiin saba biraa ta'uu danda'a yookiin warroota adii ta'uu mala. Garuu ati yeroo sana fedhii keessa nagaa maatiin illee si dhorkullee ati keessa baatee sadarkaa kanarra geessee maatii keef qofa miti wanta biyyaaf dhalootaaf darbu seenaa guddaa akkasii hojjechuu keetti. Seenaan illee si galateeffata uummanni Oromoo illee hundi si galateeffata egaa humna keetiin bulii siin jennaa lammii guddaa galatoomi. Sinis galatooma. Tole daawwattoota keenya qophii simboo aartii keenya har'aaf qabannee asuma irratti goolabneerra ani Daraartuu Nagaash gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammina waliin ture torban qophii biraan haga walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.